nagame yota jarran Abuka to mirga abba kapsa otal dal jarran Jarra abba gada ya ba esana mole jago Way oso deise Hati marra lama Harme marra lama Way oso si deise Hati marra lama Hati yero lama Jaljar so ako Umri nisa wagga khulana furigar kapso addi bilisumma oromot maha Jaba diken nisa mirgaaf biyyisaaf falmachuu hinda'u. Eega yeroo abaawootti makame atin daa'ima bobban geennee jedhanii ka'eetti barsiisan boo'ee harkee dadhaban akkuma leenjii muraasa obbaafateen dirree qabsoo abba saglii ta'ee lolaa ture. Jaaljaarsoo waaqoo gootummaa isaa fi jannummaa isaa gaafiman takwaan jedhe sodaateen beeku irrallee duubatti hin deebine inillee gaaf lubbuun jiru dubbachaa kan ture takka lubbuu sodaaf jedhee wannan fuudha harkaan buu jedhe dubbachaa ture. Isa keessa deemaa hin sodaanne takka utuu itti roobuu rasaas lakka bokka isa keessa deemaa hin sodaanne takka jedhe dubbachaa ture. Qaru malaawween isaaf haaraa waan hin ta'iniif hirri kutuun atiyyoomni furguggee bita Oromiyaa keessa tokko ta'e filata. Waggooti ja'an duubatti leenjisa waboo ta'e injifannoo guddaa galmeesse. Qabsoo jiru malee jaaljaarsoo waaqoo gorsa jaarsargaaf dhageettii qaruuf durraaga walaleessa beekumsisaa dhaloota dabreef dhaloota ammaalleef barnoota jiru. Akkasumas Oromoo kibba Oromiyaa qubatan tagabra garrii Boorana tokko tolchuuf guddoo carraaqaa turan. Yaa gabra garrii Booran isan jaala soddasan Oromiyaa moggasan walaatanii gowwasan wallaala keessan gorsasan daallee keessan dhowwasan hawaraan jedhe walii qabaa hordasan jechuun araaraaf akka waraanni jidduu Oromoota kanaatti uumamnu gorsaa ture. Wal kabajuuna fe'ee wal kabaluu dhufe kaayoo sabaa gubata wallaalaa nurraa cita kaayoo saa gurgurata kanaaf dubbee nu dhibee kana tarkaa nu qaba dubbachuuf nama dhiba callisuuf nama gubaa. Korma bifa ondana ho korma lammin jalayatu kadini gurra sodatu korma lammin jalayatu kadini gurra sodatu. Akkasum waan aadaa dhugaa barnoota bu'uuraalee misooma hasabii kun argachuu malu hedduu irra dubbachaa ture. Wanni akka malee garana madeessa wanni hedduun abjaarsoo waaqoo wagga 27 dur dubbachaa ture. Ardallee dhalooti dhabuusaati keessattuu arda jila gaayot galmii gaaddisii mani bultii dhabamuun Booranaaf Oromoolee waan guddoo ceeraati. Gaayoo arda muraa murtii obbaaftuu wal murtuu dubbii qaalluu qaallicha afaan qumbii cufii haruuf jaarsi dubbii keessummaan jabduun tan cuftii waan Oromoo guddotuu fi meegaayoo mani bultii meegaayoo gaaddisii dubbii jedhee gaafii wagga 27 dura ardallee deebiin argan yoom deebii argattee waliin eegan. Gaafii naabbi jaarsoo waaqoo waggaa lakkoofsiftee osoo deebiin argatiin gaafii dhaloota jaarsoo waaqoo taatee itti fufaa jirti. Gaaf sabii kan keessi jaalatee si leellisee akka kinisa si tuuche si gosa ta'e gaaf ormi si leellisee sabii kan keessi jibbe si goste gani. Qabsaan mirga dhala namaa gameessi kibba Oromiyaa jaaljaarsoo waaqoo odoo sabisa jaalatee leellisuuf odoo sabaaf qabsaa'ee dhuga saba baasuuf rakkatu. Fulbaan 21 bara 1994 loli itti baname adoonni moona leenjii dambala faccanaa waboo leenjisaa jiru. Loli rabbanameenii fula iddoo madaa'ee cofaadha. Rasaas fixatee yeroomni wayyaanee qabu dhufutti adoo lubbuun jiru wayyaaneen nan qabdu jechuun lubbuu isaa qaalii takkatti qaba sabaaf aarsaa godhe.
Seenaan qabsaaf gameessa jaaljaarsoo waaqoo yoo gabaabsine ibsinu kan fakkaatu seenaan gootaa himameen dhumu. Shambaro dindi da joli shekangat gafa gutum bekani ot gafa gutum bekani lubundi rabili ka joli shekangat lubundi rabili ka ot gafa gutum bekani gafa gutum bekani gafa gutum bekani nafto marge mal gode joli shekangat yodame kore maleo Tiodame kore male lamni kabna mal gode joli shongo saba kabna mal gode renge ti olive tole male ti olive gale male ti olive gale male garana da bureda motasi da besas bata kanachi gore Anisas gore gargar facane kenya malata jedime dabalime lubbu gootaatiif jannata hawwina gaaddis nagaa boqottu jenna kaayoon goota karaatti nafa ammallee dhalooti walirra fuudhaa jaallan iddoon irra wawwareegamaa karaa galmaan ga'uuf yaadaa jiran wanni guddoo gara nam nyaata gooti oromoo jiraate oromiyaaf du'e kun yaadannoo siida tokko oromiyaa keessa dhabuusaati waan guddoo gara nammateessa nami oromoof jiraate oromoof qabsaa'e oromoof du'u siida yaadannoo tokko oromiyaa keessa dhabuun waan oromoof booranallee guddoo ceeraati kanaaf dhaloota ummatan jiru harka wal qabatee jeneraal jaarsoo waaqoo kootoo liiban akka siidaa fi yaadannoo argatu dhalooti jiru kun dubbachuu qaba nami kun nam barnoota oromiyaaf qabsaa'ee dhalootaaf ammoo qabsoo qofa odoo hin taane beekumsaa fi waan uummata oromoo duranaaf durallee ta'uu malu dubbate dabe nam barnoota guddaa qabu dhaloota dhufullee barnoota irra fudhatu nami gameessii fi nami uummati barnoota irra barata akkana kun siida oromiyaa keessa dhabuun waan hin malle siidaan isa oromiyaa keessa dhaabachuu qaba tanaaf dhaloota ummata lafa dhufuu jiru kun itti yaade siidaan isa dhaabachuu qaba. Kan qofa osoo hin taane gootota oromiyaa keessatti wareegamanii oromoof wareegamanii dagatan hedduu gootota kan yaadachuun dirqama dhalootam jirooti. Ani kan waan kan qopheessisanii dhiyeessu dooyoof duubaatti oraa bulaa deebana agi yeroo biraa qophii biraatii walitti deebinutti naga badhaasoo kennu tura saniin jedhe. Ambo keessa lola ata shaggar ga'e mataani abbaani si odu'e ilmatti raambadu maqaani burree aagaa diddu Osommaa si ilmatti dhiittee diddu harargee irraan lola ata shaggar ga'e mataani abbaani si odu'e ilmatti raambadu maqaani burree aagaa diddu Osommaa si ilmatti dhiittee diddu harargee irraan lola ata shaggar ga'e mataani abbaani si odu'e ilmatti raambadu maqaani burree aagaa diddu Nagelle borannaas, Allee urgooftu, oliin qillees lafaati.